Kan itti dhaladhee ani Muhammad Abdulkarim Muhammadii kan itti dhaladhee godina Harargee ba'aa aanaa Jaarsoo Araddaa Mulaataati. Itoophiyaan tunuu baara hin qabduuti asiyyoo gayyaan ilaa zeeylatti ni fuuna gaafa silaana jala deemanii. Junaayiddiin hoggaa dhufe accinaasan dhaabbateeti qarshii miliyoona takka nuu ramatee jechuudha baajata. Siyaamti iyyite taalagaa kamiin taati biitite sinjatti lafeen abbaa keeti. Irraloli irraddu imale akkamiin biyya teessi dhalti ulloytun sumaalee akkamiin biyya teessi dhalti ulloytun sumaalee. Hoggaan cinaasan ani dhufee amma referendama geggeessinee teenye uummanni cinaasan kun bulchaa Zubeer Usmaan Janii gurbaa tokko nu godhanii gurbaa nama gaarii. Amma manguddoon cee wal guurattee godina dheettee Muhammad Abdulkarimis nu dhufuu qabaa jedhanii warra godinaatti himatan. Cinaasan dhufuu qaba. Cinaasan nu dhufuu qabaa jedhanii achi manguddoon himatte ani amma itti gaafatamaa dhaabaa jedhanii cinaasan inni ergan. Toone. Hoggaa cinaasan dhaqee bulchaa kanaa wajji dubbadheetiin kaamma. Zubeeri waliin. Zubeer wajjin. Ni jira ammallee wajji dubbannaa naaf inni hoggaa hundi gargaraa ganama hojii haasofna. Tole. Jazaa rabbi haa kabaluu fi nama ajaa'ibaati. Gaafa san keessatti biyya sun keessatti namni gaama ammayyuu kanaa wajjin deeggarsa jabaa godhee gartee. Akka lafti tole Oromoo yaa deebitu godhe. Referendamiin sun akka milkaa'u godhe isa fa'a. Zubeer kana fa'a. Bulchaa godhame inni haa hoggaasuu bulchaa goonee mire. Tole haaya. Akkasitti. Amma cinaasan yaani aanaa taate jecha. Cinaasan aanaa taate. Araddaa meeqa isa jala jira? Araddaa 50 fi meeqaan siin jedhee? Araddaa 54. Haaya. Jaarsoon araddaa 23 jala jira. Jaarsoo araddaa 23 jala jira. Tole haaya amma dhufte itti gaafatamaa dhaabaa taate. Ani itti gaafatamaa dhaabaa ta'e amma haasaa kana wajji walitti qabeetiin bulchaadhaa wajji mari'annee amma ani siistamaan duraan jaarsottis ka bulchiinsaa dalaguu ture inni dubbadhaa mire. Bulchaa kiyya kanaas ammaa kaarii ta'ee biitiin amma waan dhiyeessinuu hin jenne. Oromiyaaf gaafii dhiyeessinaa hin jenne. Referendamii taanee hin jenne. Biyya fudhanne araddaa harkanne. Araddaan tun hundinuu mana barnootaa argachuu qabdii hin jenne. Manni barnootaa amma araddaa 54 kana keessa hin jiru. Tokko hin jiru. Manni fayyaa hin jiru, bishaan hin jiru. Bishaan hin jiru, manni fayyaa hin jiru. Tole, haaya. Amma walgahii tokko godhan jiddumata mootummaan federaalaa kun walgahii tokko akka biyyoolessaatti jijjiga godhan. Junaayidii, Abbaa Duulaa, hooggantoonni Oromoo kun cuuftee dhufan kaache. Tole. Jijjigaan kiiloomeetira meeqa fagaatti asirraa Junaayidiin gaafate. Cinaasanee. Kiiloomeetira 27 fagaatti jedhanii itti himan. Cinaasan laallu malee hin dabarru jeen amma warra Oromoo warra waliin dhufanin. Amma achii nama nu ergan. Cinaasan dhufnaa jira. Qootame bulchiinsa achii yaamaa dura hidha inni jijjiguma sun itti dheedu. Hogga walgahii tanarra jirru tana walgahii tana fixanne asiin jijjiga cinaasan gorree cinaasan laallee. Achirraa yaana. Achirraa isin bira dabarraa jaankaa. Abbaa Duulaa fi Junaayidii. Abbaa Duulaa fi Junaayidii. Abbaa Duulaan hojii hatattamaa takkaan kabajee kutte inni. Junaayidii ni gore. Ni qabne amma Junaayidii. Mana barnootaa tokko hin qabnu. Akkam taana amma nuti amata duraa san mootummaan Oromiyaa baajatan qabdu ani dura wanni hin gaafadhe barsiisota nu Ramadaan jira. Barsiisota nama 190 nu Ramadan. Afaan Oromoo barsiisuudhaaf. Afaan Oromoo barsiisuudhaaf. Tole. Junaayiddiin dhufe. Nuti afaan Oromoo diida waaleet kana teessee jirta hadaamii jira agartee mi hadaamii akkasii jira. Hadaamii tana gara bubbeen achi dhooti gara keessaa kana sharaatti hidhattee ijoolleen achi keessa tetteessee baratte hadaamii keessatti. Tole. Viidiyoon gaafasii waraabnee viidiyoonii waraabsise waan ni jirti moo hin jirtuun beeku gaama bakka hottee. Amma nama 190 isin Ramadan Junaayiddiin. Junaayiddiin nu ramade. Baajetoo.
baay'ata hin qabnu. Aya. Junayddiin amma waggaa nama 190 ramadee barsiisonni dhufe. Aha. Warri cinassan kun duraanuu ilaalchi dhiphummaa kun beeka isaa bee. Tole. Ijoolleen teenya akkasii waa takka daagaan akkanneen dilaa fi dinjii barsiisota dhagaanitti seene. Ittiin dhaqe haayi uummataa fi ciboo walitti qabeetiin qabarti. Mee isin ijoollee teessatti baratte nama lamas kan naan jeen ka'a. Aya. Ka isin dalisiif. Haa isinii daleessifne. Ah. Waan biraa dhiisi biiroo tiyyatana nama qulqulleessu haa barate haa kutaa 12 fixe fida. Injiru. Hin jiru. Ah. Duban gungoominaa haa hin jeen isin amma jaartiin olmaa hin jeen. Aha. Jaartiin dhaatee waggaa olmaa. Aha. Otuma isiin olmaa jaarsitti dhaquun isaati hin jiru. Intaatu. Isin akkasii bittanii ta'a. Tole. Nama barsiifadha. Dura nama barsiifadha. Junayddiin waggaa dhufe accinaasan dhaabbateeti qarshii miliyoona takka nu ramadee jechuudha baay'ata. Oo, tole. Qarshii miliyoona takka nu ramadeeti araddaa 53 qorqorroo loohii 130 Isin ramade. maallaqa kanaan binne. Aya. Araddaa takkatti loohii 130 qorqorroo binne. Jaarta manneen barnoota. Qorqorroo binneetuma araddaa liqaman borootaa fi caasaa manguddoo cufa gaala keessanis fidadhaa harree qabus kamaal qabus fidadhaa makiinaas fidadhaa. Feetaniif. Qorqorroo keessanis fudhadhaa araddaa teessanitti mukaas mootummaan bitee finne mukaas fayyadhaa makiinaan geessaa makiinaas yaamnee haa dirqama itti goone araddaa cima muka sunii fi qorqorroo san cufa geessine. Manneen barnoota jaarame amma 53. Manneen barnootaa jaarame araddaa 54. Ah. Barsiisonnis ramadame. Tole. Hojiin eegalte amma. Hojiin eegalte barsiisonnis baadiyyaa tiita waalee kunoo ilaa tulluudhaan biyya cufa wal ga'e barsiisonni ilaa makkanniisa Oromoo sanillee dhaqan. Tole amma barnoonni itti fufe. Ijoolleen afaan Oromoo barachuuf seentaha. Aha. Barsiisonni fi ijoolleen wal qabatanii afaan Oromoo akkasitti cinaaksan har'a ijoolleen cinaaksan. Warri gaafas barnoota eegalee har'a yuunivarsiitii jira. Maasha Allah. Yuunivarsiitii bee doktora ta'e meeqantamii jira. Tole tokko sababni si haya akkasitti amma cinaasan Oromiyaa jala deebiftanii aanaa makkanniisaa ta'u dheeyxanii gargaarsa kannuu dhaan odeeffadhee jira mee kana na hima akkamitti dheeyxan. Aanaa makkanniisaa wagguudha inni uummanni beela qaba gargaarsaas fidaan jenneen. Amma gaafa durataa dhaabaa taate kana moo gaafa jaasorra jirtu dheeyte. Lakki gaafumaan durataa dhaabaa ta'e cinaasan ta'e kana. Gaafa kana dheeyte machi. Makkanniisarraa cinaasan hangamta ka fakkaatti makkanniisaan. Cinaasan irraa kiloomeetiraan hin beeku gaa'ee nuti gaafas numa yaana wanni jidduu ta'e nama dhorkuus hin jiru ati kiloomeetira 30 50 dira san jidduu san. Kana fakkaatti. Amma dheeyte. Ani makkanniisa suni bulee dhaqee bakka amma aanaa godhan sun halkan 3 bule. Tole amma makkanniisi aanaa ta'ee jira. Hin taane araddu moggaase. Jechuun dhaqee amma gaafas dheeyte. Gaafas dhaqeetiin halkan 3 jechi bulee. Irdaataa achin nuu dhufe irdaataa achi buufnee sharaa ala kanatti ilaal midhaan. Tole. Eenyu ka isinii nyaata kana ka isinii erge eenyu? Mootummaa Oromiyaati. Aya. Midhaan ala buufneeti ala kanatti sharaa irra guurree akka roobnitti hin roobne. Kaanis cinaaksanitti cinaa tokko buufnee kaanis kunoo wanni buufne maali koocaar olii tana. Tole. Aradduunni olii tana jira karaa jaarsoo fi jidduu kan. Aya. Namu bakka irraa fudhachuu danda'u raashiin akka fudhatu akkasitti. Amma makkanniisatti nyaata buuftan. Makkanniisa nyaata buufnee achi uummataaf gargaarsa kanneen amma araddoonni pookeet ta'ee gaafas nuti Soomaalee ji'a kana keessa makkanniisa kana cina araddoota xixiqqoo takkaa jira. Aya. Soomaaleen gargaarsa ni kanneenaaf jettee fidde haa. Aya. Akka duraan baran san godhuu beekanii mire. Masaanuun cinaa dhufte moo cinaan dhufne moo. Amma isin Oromiyaa cinaa dhuftan. Nuti finnee akka gargaarsa kintaala tokko warra tokko qamadii zeeta daqiiqaa waan jiru cima akkasii kannineef.
Soomaalee uummanni kun kan dhufee nuti waan muka dhufanii jalka. warri ma Somaalee jala galee kun. Ah. Isiniif kan na deema if galmee isaa rakkataa keessan galmee isaa bidaan jira. Achiin jira guyyaa sun makkanneessaan taa'ee dhaqanii rakkataa isaanii nama 500 galmeessanii bitan. Warri Islaamaa seeraan Somaalee jala galee kun. Kan inni ta'eef nyaata. Nama 500 achi dhaabbannee nama 500 kintaala 500 nama cufaaf kintaala tokko tokko kennineef. Maashaallah haaya. Waan takkaan jee shartii hoggaa raashiin isinii kennine. Soomaaleen ogguu kenta keessan dhufte yoo yaasuu dandeessi yaaftanii hin jennu. Haaya. Nuti isinaan jenna. Haaya. Oduma nuti achi jiru Soomaaleen nuti makkanneessan raashiina kannuu tana dhageessee haa wal guurratanii caasaa dhufan gadda sun seenan ka'a. Haaya. Ijoollee fi dhiiraa fi dhalaa fi cufte dhagumaan ta'anii makiinaa isaanii cima hurreessanii. Caccabsanii achirraa yaasan. Caccabsanii achirraa yaasan. Haaya. Amma isa heeraan silaa Somaalee jala jiran. Heeraan Soomaalee jala jiran. Caccabsanii Somaalee yaasan. Soomaalee yaasan. Tole. Nuti imma karaa nagayaa irdaataas kanneenii fi uummata kana ganaas isin fuuldura yoo rakkoon isinii dhufte isinii kana nuti obboleeyyan keenya isin wanni isin dhiibnuuf hin jiru jeetiin irratti haasawee. Tole. Anamma gaafas wanni inni dubbadhuuf akkasitti aanaa makkanneessa Oromoo kanaa gad akkanatti uummata gada buursiitii qubatalaa jidduu tana. Tole. Uummata sun cuma gamanatti as deebisuu fi karoora qaba. Karoora qabaachaa turte. Karoora qabaachaa ture. Tole. Ilaa dambaliin akkana deebisi ilaa gadi buusu. Ani gaafasumaan karoora xiyyeessee ilaa amma mootummaan itti yaadu jiru kana. As teenye asiin ilaa zeeylatti gayyaanee fuunaa yaada jiru karoora akkasiitii mataa kiyya kana kan jiran. Tole. Itoophiyaan tunuu baaran qabduuti asii yoo gayyaan ilaa zeeylatti ni fuuna gaafa silaana jala deemanii. Silaa gaafas yaadna kan kee fudhatame zeeylaalee deebisuu ni danda'ame jecha. Zeeylaaleen riferendamii goonee as finna. Yaada kana dhiyeessitee silaa. Namaan suutatti itti haasawee jira malee hayaatama wal marii irratti hin dhiyeessin. Tole. Ilaalcha dhiphummaa qabdaa, ilaalcha dogongoraa qabdaa, nama waliin dhooyxayyanii si qabanii tarkaanfii sirra fudhatanii yoo ta'e. Yaada kanaa kana yoo yaadde. Yaada kanaa yoo yaadde yaada dogongoraa waraanaa biyya bulchaami. Amma makkanneessa aanaan amma aanaa ta'ee jira. Araddaa meeqa jala jira amma odeeffata qabdaa? Amma araddaa 20 aanaa makkanneessaa sun araddaa 23 jala jira. Odeeffama dhiyoo tana akka naa himanitti infoormeeshina dhugaa ta'us kiyyibaa ta'uu mala. Tole akkuma jaarsooti jechuudha. Akka jaarsooti gana araddoota biraatti asidoo jira. Nama mucaan ijoolleen achi jirtu akka jajjabduu takkaa jira. Yaadaan gaafas yaade sun itti jirti amma ijoolleen sun. Ammaahu araddaa 23 jala qaba. Amma fakkiidhaaf gada buursiidhaa fi isa hageetiitu hamma daangaa Somaalilaanditti jira. Isaan kunoo gara Oromiyaatti dhufanii Oromiyaa jala galuudhaaf. Fedhii qaba. Uummanni fedhii qaba. Uummanni ijoolleen isaanii biraa baratte ta'oliituun biraa baratte Oromiyaatuun barnoota jirtiimi. Barmanni barnoota hanga hayaa iskuuliin diida waa keessa ijaaramee jira. Maashaa Oromiyaadha. Achi booda haa dalagaan deemu jirtii mire. Tole. Ijoolleen gaafas wajjin ta'an ijoolleen har'a gaafas achii baate har'a yuunivarsiitii taatee tan doktora taatee jira. Masha Allah. Amma aanaan jaarsotis araddaa 23 qaba. Makkanneessaan aanaa 23 qaba. Cinaasan aanaa 54 qaba. Yaani amma lafa guddoodhaatiitu baha Oromiyaa jalatti sababa kan keetiin buluu danda'ee jira jecha. Saniif amma warri gada buursiidhaa fi Ishaaq daangaa Somaalilaandii tokko kun Oromiyaa jala fiduudhaaf yaani maaliin isaan gorsita? Warra mootummaa irra jiru hoo maaliin gorsita? Uummata Oromoo naannichaa hoo maaliin gorsita? Ani wanni hin gorsu amma akka kiyyatti amma bakka fagoon jira. Uummanni caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa kan daangaarra jiru hundinuu hawaasa isaaniif dhiyaatu. Hawaasa ollaa jiru san hasaanii kana yoo jabeessanii hasaanii kanaaf bu'aa gaarii dalagan. Ollaan isaanii gama jiru waan isaanii uummanni kun godhu akka jechuudha. Hawaasuma isaan jala jiru kana yoo sirriitti qabanii gartee waan gaarii irra hojjetan. Kana ollaa isaanii jiru achi jiru sun uummanni nu cinaa jiru kun nu biraa kutee harkaa namni wal quba qabaa wal keessa jira. Caasaan yoo gaarii himaar ta'e gaarii himaar ni beektaa? Sirri. Kan akkana if cinaan agarre. If dura malee kana deemjan sun malee. Yoo if cinaa lamaan islaalee if jala islaalee waan hawaasni jiru dhaggeeffatee
yaada hawaasaatis fuudhee rakkoo hawaasa keessa jirtu siikee rakkina hawaasa jirus irraa hiikee ummata ollaatis namni akkas walitti hin fuune gartee nageenya naannoo sanii eeguudhaaf hojiin gaariin yoo hojjetamu taate ummanni gada buursii fi naannoo san jiru ilaa dambaliin asii ilaala akkanatti dambal kana yoo fudhatte dambal jechuun aanaa jaarsoo bittiin walitti dhiyaata bara. Ani dambalis dhaqeetiin jira duraan tiraay godhee dambal kana odoon cinassan tiraay hin godhin dambal tiraay godhee dambal dhaqee 89 dambal dhaqeetiin achitti asiin karaa makiinaa waliin baasnaa jedhanii bulchaa cina bulchaa dambalii wajji maree dhagaafasan. Amma dambaleen jira bulti. Naannoo Somaaleeti. Amma tole. Isiin ammoo lafuma gartee ummanni achi jiru sun akkuma ummata Oromoo qotataa. Ammoo Oromiyaa jala deebisuudhaaf yoo amma yaaliin godhame numa dandeehamaa jecha. Oromiyaa jala deebisuudhaaf gaammarsi bakka sun miinoo tuquu hin dandeenyu. Oromiyaa jala deebisuuf yoo ummanni hawaasni sun amma dura Oromiyaa dhufanii nu deebisaa nuti Oromoo feenaa jedhanii turanii jedhanii. Jaanee anillee kana odeeffatanii qaba. Amma dura yeroo sadii warri naannoo sanii gadi buursii fi haaguu Oromiyaa deemanii Lammaa Magarsaa qunnamanii Alamaayyoo Attoomsaallee qunnamanii garuu nama isaan jiraa dubbatu hin argannee waan jiru odeeffata argadheetiin jira. Saniifuu mootummaadhaaf maal dhaamtan uummanni tokko referendam naannoo sanii gaggeessuu mootummaa Somaaliitti diidaalaa jira moo mootummaa biyya bulchuutu diidaalaa jira? Lakki amma referendamii mootummaan amma jiru kun amma dura referendamii waan inni goone jee yaadee qabu beektaa? Tole. Ani maqaamaa mootummaa caasaa mootummaa gubbaarra jiru haasaan gadii waan inni dhaamuuf daangaa Oromoo beekuu qaban. Tole aangawoonni. Aangawoonni ol jiru sun beekan. Daangaa Oromoo beekuu qaban. Isa fakkaattii jechiin tun akkam taanaa uummanni kun fuuldurri isaanii fuucharri isaanii akkamii hubachuun dirqama. Fayyaaday. Wayii qajuura wayii qixa. Rakkoo baqattoota Oromoo addunyaa irra jiran iyyaafate furmaata barbaaduuf kan dhalate rakkoo ilmaan Oromoo addunyaatti lallabuuf bara 2015 biyya Masiriitti afaan Arabaatiin dhawwaaquu eegale. Sagalee akka rasaasaatiin warra dhugaa Oromoo jibburaasaa rakkoo ilmaan Oromoo addunyaatti tasaasaa bara 2016 keessa muummee ministeera biyya Masiriin Dr. Isaam Al-Sharaaf Arkaa walgahii gaazexeessota gamtaa Afrikaa irratti Naayil Awwaardii kan fudhate badhaasa. Heeraa fi seera miidiyaa addunyaa kan guuttate ulaagaa miidiyaa guuttatee bara 2016 African Journalists Organization jalatti galmaa'uun Hegere News Network oduu fi odeeffannoo qulqulluu gurra hordoftoota isaatiin gahaa waggoota lakkoofsise. Barsiisaa, buhaarsaa, odeeffannoo wayitaawaaf qulqulluun kan babal'oomsu. Namoota dandeettiif ogummaa miidiyaa qaban hojjechiisaa. Barsiisaa, buhaarsaa, odeeffannoo wayitaawaaf qulqulluun kan babal'oomsu. Namoota dandeettii fi ogummaa miidiyaa qaban hojjechiisaa kan muuxachiisu. Egeree News Network. Maarree kana qofaa dhaabbattoota daldala adda addaatii fi oomishaawwan keessan gabaaf beeksisuun
tajaajilamtoota walli barsiisu. HNN hanqina gama miidiyaa walabaatiin jiru furuuf kan carraaqu. Miidiyaa keessan miidiyaa keenya deeggaruuf karaa toora yuutuubii Hegeree Niwus Neetwoork seentanii sabskiraayib, laayik, sheer goonaan yeroo mara karri odeeffannoo walabaa argachuu keessanii banaadha. HNN